disadvantages of cutting trees. Yabiqiltuu magariisaa kan baalli isii lalisaa kan jalli isii gaaddisaa akka lafti hin cinne ibidda keessumsisaa tuu bira tokki soil erosion hin dagatiin tasaa keewwaatolee yabiqiltuu oromiyaa keessaa kan dhufee seenaa si argee seenaa kee odeessaa. Innumti kennammoo cutting tree jedhee muree si balleessaa. The disadvantage of cutting tree. Forgetting tree wood kun wanti qaadhaa gurratti dhagahii for eating farmland lafa qonnaatiif jecha biqiltuu mudan for making chairs and desks osoo kanaaf ta'e xiqqoo ni wayyaani osoo kanaaf ta'e xiqqoo ni wayyaani. Dhalli namaa garuu bu'aa kee wallaalee mireessi balleessuuf ka'ee martifatee qottoo fi mancaasee fuulra buufatee waan jabaa dalagesse haa gaafa si murate kun gammachuu miti dhimma maraatee kun gammachuu miti dhimma maraatee. The disadvantage of cutting trees jetti baranjiin afaan isaaniitiin jetti baranjiin afaan isaaniitiin. Kana qofaaree itti deemti kaanis hoollee daran dabalaanii. The area will be not burning. Roobni daran so kanaafuu the area will be a shortage of water. Bineensonni hunduu keessaanii baqataa also will be animals can not live in this area. So kanaafuu the area will be hungry. Berries ni argama. Waa'ee bosonaa ammaniin xumura. Finally, the area will be not be attractive. So kanaafuu tourists will not come to that drive. So kanaafuu tourists will not come to the drive too. Thank you for listening. I love you.